Tole galatoomi hawaasa sin beekneef walaa bara. Leensaa Xilaawun jedhama. Miis Oromiyaa durii. Miis Oromiyaa. Ayyaana Irreechaa akkamitti ilaalta? Baay'ee bareeda. Baay'ee kan inni eegatti caalaa baay'ee bareedaadha. Waggaa meeqaffaa booddee deebitee kabajaa? Waggaa shan boodan dhufee baay'ee bareeda akka addaatti argee baay'ee natti toleera. Irreechi tokkummaa hawaasa Oromoo eeguu keessatti abbootiin gadaa hayyoonni tokkummaa hawaasaa eega jedhanii ibsu akkamitti ilaaltate gama kana? Akka gaariitti ibsaa. Oromoon waan qabu keessaa kan tokkummaa qabu irreecha kan walitti nu fidu hunduma keenyayyuu baay'ee natti toleera. Irreecha gama diinagdeen isa ta'u gama biraan bu'aa akkamii qabattee yaadda hawaasa Oromoo? Baay'ee bu'aa gaarii qaba. Oromiyaadhaa fi tuuristoota adda addaa waan fiduuf biyya kanatti gabii adda addaa gashuuf isaa danda'uu fi baay'ee waan gaariidha. Ati biyya kana keessatti bareedinaan dorgomtee aga sadarkaa biyya bakka buutee deemteetta yeroo boodaa kana immoo miis turizimiin biyya kana keessatti dorgomamaa jira. Akkamittiin taajjabde akkamitti ilaalte babbareeddota Oromiyaa yeroo ammaa? Baay'ee namatti tolu hundumni isaanii tokkoffaadhanaa fi kaleessachi ture daawwachaan ture baay'ee waan gaariidha. Akka isaanitti immoo waa'ee aadaa isaanii beekanii akka isaanitti ibsanii baay'ee namatti tolu hundumni isaanii. Hawaasa Oromoof dhaamsa qaba. Baay'een sin jaalladha. Baay'ee bareedduu hundumni keessanii galatooma.